Ashamaa kafuun akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Horn Miidiyaa. Kun qophii soona artii torbanitti al tokko karaa Horn Miidiyaa isinii darbudha. Qophii soona artii keenyatti aadaa, safuu fi kanneen kana fakkaatanii fi uffannaa godinaalee Oromiyaa bakkoota garaagaraa jiranitti xiyyeeffannee torbaniin karaa Horn Miidiyaa isinii darbisina. Qophii kana qopheessuun hanga xumuraatti si waliin kan turu Allalisaa Dhaabaati. Egaa qophii soona artii qo'adhaa keessatti sirba yeroo dhiyoos yookaan guyyoota 30 dura gadhiifame jechuudha. Isaatti asitti kan gadhiifame irratti soonni artii qo'adhaa jechuudha. Kana keessatti aadaa keenya yookaan immoo soonni artii keenya har'aa kun aadaa gara Wallaggaa keessatti kan xiyyeeffatudha jechuudha soonni artii kunii fi akkasumas achi keessatti haala dubbannaa afaanii akkasumas uffataa fi kanneen kana fakkaatan gara Wallaggaatti deebiin soona artii keessatti haadha isinitti isinis hanga xumura qophii kootti na waliin turaan immoo affeerraa kootti. Egaa as keessatti qophii soona artii qo'adhaa keessatti artistii yeroo dhiyoo asitti gara artiitti dhufee akka artistii gameessa tokkotti sirbisaa haalaan kan namatti toluu fi haalaan miidhagaa kan ta'e irratti kan xiyyeeffatudha. Abbaan sirba kanas eenyu yoo jettan Gajoo Xilaahuunidha jechuudha. Sirba Gajoo Xilaahuun har'aa keessatti sirboota baay'ee qaba. Sirboota qeenxee jechuudha. Kana keessatti ilaamee jedhee yeroo inni sirbuu isa keessatti sirboota sirbi kun aadaa Wallaggaa irratti kan xiyyeeffate jechuudha. Uffanni isaa fi dubbannaan afaansa jechuudha. Maalumaafuu gara sirba isaattan sin darba. Dabuuna gimbii buuti keenya noolodha. Gimbiin biyyadha jechuudha. Keessumaa Oromiyaa gara lixaatti kan argamu jechuudha. Gimbiin Wallagga keessaa isa tokkodha yookaan immoo godina tokkodha jechuudha. Wallagga dhaama bultuu galgaladha. Qoraan namni hin beekne hin jiru mukarraati jechuudha. Kan gogee jiidhaas otoo hin taane kan gogee boba'uu danda'u qoraan jedhama. Kanaaf maafi qoraan hinaxxanii dhaama bultuu galgala jedhee jechuudha isaanii. Farguulu jechuun gulufsuu yookaan immoo saggaarri isa jedhamu sana bakkoota garaagaraatti gulufsiisuu saddeetti jedhamu jira. Saggaarri egaa guule jechuun as keessatti saggaarri yookaan immoo fiigichas miti suutas deemu giddu galeessa yeroo inni deemu sun guuluu yookaan immoo sirbisuu fardi sun nafa deeme malee hin kaa'ate miti yookaan hin fiige miti jechuudha. As keessatti kanaaf fardi kee guulu. As keessatti sirbi Gajoo Xilaahuun sirba jaalalaa fakkaatu malee ergaa guutuu kan dabarsuu fi artistiin kunis artistii reef yookaan artistii olfaa fi artistii gameessa akka gameessatti sirba haalaan namatti toluuf haalaan miidhagaa fi safuu fi aadaa Oromoo keessatti kan xiyyeeffatedha jechuudha. Sirbi kun sirba qeenxee baay'ee qaba. YouTube isa jala galtaniis ilaaluu fi ni dandeessu. Kanaaf sirba eelaa isa jedhu sana sirbi har'aa yookaan immoo sirbi soona artii keessatti har'a qabadhee dhufe kunis uffata aadaa Wallaggaa irratti kan xiyyeeffateef akkasumas immoo shubbinni isaanillee akkasuma aadaa Wallaggaatti irratti jechuudha kan bahee jechuudha sirbi kuni. Kanaaf Gajoo Xilaahuun galata guddaa qaba. Kanaaf isinis YouTube isa jala galtanii ilaaluu ni dandeessu. Egaa as keessatti sirba kana yookaan soona artii kana keessatti torbaniin aadaa bakkoota garaagaraa torbaniin qabadhee isiniif yaada jechuudha. As keessatti yaadaaf qiiqa qabdan komentii jalatti barreessuu ni dandeessu. Miidiyaa kana immoo subscribe gochuu hin dagatina. Torban qophii soona artii biraan hanga walitti deebinutti qophiilee Horn Miidiyaa waliin immoo turtii gaarii qabaadhaa.